Daawwattoota keenya kabajamoo akkam jirtan kun oduu oolmaa Oromiyaatiin. Balaa konkolaataa kibbaa Walloo aanaa laga Ambootti dhaqqabeen lubbuun namoota 38 darbuun himamee jira. Balaa kanaan namoonni lubbuun isaanii dabartee 28 dhiira yoo ta'u 10 ammoo dubartoota ta'uun beekamee jira. Hedduun isaaniitis barattoota dhaabbilee barnoota olaanootti barachaa kan jiran ta'uu odeeffannoon arganne ni mul'isa. Gabaasa kanaaf Usmaan Abdulateef. Balaa konkolaataa kibba Walloo aanaa laga Ambootti kaleessa dhaqqabeen lubbuun namoota 38 galaafatame. Balaan tun aanaa laga Amboo ganda duwwaa 7 bakka addaa gannatee Salaambaritti konkolaataan geejjiba uummataa kararraa miliqee hallayyaa meetira 5tti tilmaamamtutti gadi qaaruu ibsan. Akka maddeen aanichatti argaman addeessanitti balaa tanaan namoota 10 irra miidhaan cimaan gahuu fi kanneen miidhamni salphaan irra gahes jiraachuun ifoome. Balaa tanaan namoota lubbuu isaanii dhaban keessaa 28 dhiira wayita ta'an 10 ammoo dubartoota. Hedduun isaanis barattoota dhaabbilee barnoota ol aanoo irra turan ta'uu himan. Akka jiraattonni aanaa laga Amboo himanitti balaa tanaan namoonni miidhaman dhaabbata yaalaa dhiheenyatti argamutti deeggarsa argachaa jirani. Kanneen miidhamni ulfaataan irra gahes gara hospitaala Daseetti yaalaaf ergamuun beekame. Konkolaataan geejjiba uummataa kun namoota 48 fe'ee magaalaa Makkana Salaamirraa gara Daseetti osoo imaluu balaa tana mudate. Balaawwan haala kanaan mudatan biyyattiitti baay'achaa waan dhufaniif lubbuun lammiilee akka baraaramtuuf xiyyeeffannoon gahaan itti kennamuun barbaachisaa tahuu jiraattonni dubbatan. Godina Jimmaa aanaa Sokorruutti guyyaa kaleessaa waraanni wayyaanee dhukaasaa baneen daa'ima dubraa waggaa 12 irraa miidhaa cimaan dhaqqabuun himameera. Labsiin yeroo muddamaa erga labsamee kaasee dorsisaa waraanaa wayyaanee namoonni nagaan baanii galuun ulfaataa dhufee jira. Gabaasa kanaaf ammoo Abdusalaam Hassan. Waraanni mootummaa wayyaanee godinoota garagaraatti hawaasa nagaa dararuu cimseetti uffeera. Labsii yeroo muddamaa mirgoota namoomaa fi dimokiraasii lammiilee sarbuun mormii karaa nagaa uummatni Oromoo godhaa jiru humnaan ukkaamsuu irratti kaayyeffatee bahe hordofuun waraanni wayyaanee godina garagaraatti uummata nagaatti dhukaasuun lubbuu lammiilee baay'ee galaafachuun hedduus madeessaa jiru. Godina Jimmaa aanaa Sokorruu magaalaa Dannabaatti raayyaan ittisaa wayyaanee konkolaataa Isuuzii tokkotti sababa tokko malee dhukaasuun daa'ima dubraa nagaan daandii gubbaa jirtu irra miidhaa cimaa dhaqqabsiisuu jiraattotni Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himan. Akka aadaa jiraataa aanaa Sokorruu magaalaa Dannabaatti edda galgala naannoo sa'a 12 fi walakkaatti agaaziin konkolaataa Isuuzuu tokko irratti dhukaasa bantee mucattii dubraa umriin isii 12 taate rasaasaan dha'uun miidhaa cimaarraan dhaqqabsiisaniiru. Kan ture sa'aatii 12 walakkaa naannoo sa'a 12 walakkaatti saya dalam masyarakat konkolata Isuzu tokkotu Dannaba achara naannoo Sokorruu deebi'aa ture jechuudha. Maal ta'e akka ture hundee kamu kana dhukaasa inni itti banan mucaan lafaa jirtu jechuudha karaa daarii jechuudha. Mucaa san dhahee kuftee mucaan sun sanboora gatanii deeman mucaa dhahamsan yommuu itti deemnee qulqulleeffachuu jennu namni dhagahee gadi bahee hin jiru jechuudha. Agaaziin dokteera kaampitti deeggarta kaampii jira naannoo achi amma biraa ta'ee deebi'an jechuudha. Mucayyoo rasaasaan rukutamte tun poolisoota Oromiyaan fuudhamte hospitaala geeffamuu kan dubbatan jiraatan waraanni wayyaanee naatoo tokko malee dhukaasaa hawaasa nagaa fi daandiiwwan gurguddoo irratti konkolaattota irratti banaa jiruun nageenya hawaasaa gaaffii keessa galeera. Labsii yeroo muddamaa dabaan labsamee hordofuun ajjeechaa fi dararaan uummata Oromoo irraa dhaqqabaa jiru daraan hammaataa kan dhufe yoo ta'u ajjeechaan jumlaa godina Booranaa magaalaa Moyaleetti raawwatames uummata Oromoo 50,000 ol qe'ee fi qabeenya isaa irraa buqqisuu isaa gabaasota keenya tanaan duraan isin biraan gaaturuun kennaam kan yaadatamudha. Ajjeechaa suukaneessaa tibba kana loltoonni agaazii magaalaa Moyalee irratti dhaqqabsiisaniin lakkoofsi namoota qe'ee fi qabeenya isaanii irraa baqataa jiran akkaan dabalaa jiraachuun himame. Haga ammaatti namoonni 60,000 gara Keeniyaatti baqachuun daawwannoo gaafachaa jiru. Bulchiinsi godina Booranaa hawaasa kana gara qe'ee isaaniitti deebisuuf ammas wabiin nageenyaa hin jiru jechuun kan dubbatan jiraattonni OMN itti himanii jiru. Dabalata qabna. Bitootessa 10 bara 2018 ture gochaan duguugga sanyii hawaasa magaalaa Mooyalee irratti loltoota mootummaa wayyaaneetiin kan raawwatame. Namoota nagaan hojii isaanii geggeeffatan kanneen hojiidhaaf deeman dabalatee kan hojii isaaniitii galan irratti kallattiidhaan dhukaasaa loltoonni agaazii roobsaniin kan namoonni 9 ajjeefaman 12 yoo madaan erga manneen yaalaatti fudhatamanii booda
kan lubbuun dabartee nam tokko ta'uun gadda olaanaa ture. Waliigalatti magaalaan Mooyyaalee lubbuu namoota 10 yoo dhabdu 11 ammoo madaa'uun hin dagatamu. Mootummaan wayyaanee ta'e jedhee lubbuu lammiilee nagaa erga galaafatee booda ajjeechaan raawwatame karaa dogongoraa ta'uu addeesseera. Akka heera mootummaatti raayyaan ittisa biyyaa daangaa biyyattii eeguu nagaaf tasgabbii buusuu kan jedhudha. Osoo duulli duguuggaa sanyii irratti raawwatamin dura yeroo muraasaafis taatu magaalaan Mooyyalee nagaaf tasgabbii qabaachaa turte. Hawaasa nagaan dalagatee jiraatu irratti waraana kan eegalee loltoota wayyaanee bobbaafamanidha. Ummata nagaa lafarraa fixuuf maaliif akka karoorfatan ifa galaadha. Akka jiraattonni jedhanitti mootummaan wayyaanee jibbiinsa lammiilee biyyattii irraa qabaachuu labsii yeroo muddamaa golgaa taasifachuun ajjeechaa dhaqqabsiisuu fi hookarri biyyattii keessatti akka dhalatudha. Kata'e ta'uu erga namoonni 10 haala gaddisiisaa ta'een ajjeefamanii 11 madaanii booda hawaasni magaalaa Mooyyalee keessa baqachuun dirqamatti ta'eera. Jiraataan magaalaa Mooyyalee yaadanuuf kennaniin erga duulli duguuggaa sanyii lammiilee nagaa irratti raawwatame kaasee haga ammaatti namoonni 60,000 magaalattii gadi dhiisanii gara Keeniyaatti baqataniiru. Lakkoofsi namootaa kun akkaan dabalaa jira. Guyyaa kaleessa namoota 50,000 ta'antu biyyarraa baqate. Har'a ammoo 10,000 itti dabalamee akka jiru namni kun ni dubbatu. Magaalaa Mooyyalee irraa baqatanii gara Mooyyalee keenya gama ce'an haala akkam keessa jiru baay'inni namoota hagam ta'u. Usmaan ammaan kana namni hanga ammaatti buqqaa'ii isaa itti fufee kan jiru naannoo 60,000tti dhiyaataa jira jechuudha ammaan kana. Namoonni 60,000 kunniin aanaa Mooyyalee gandoota Shawaa Barrii jedhamu dabalatee Mormorii fi Tuqaarraa kan baqatan wayita ammaa Keeniyaa iddoowwan Gaamboo, Sololoo, Madda Aduu fi bakka garaagaraa keessatti walitti qabamanii rakkataaru jedhan. Uummanni kun akkuma beekamu karaa inni buqqa'een karaa lamaanii tokko karaa naannoo Mooyyalee irraa buqqa'ee aanallee aanaa Mooyyalee gandaallee ganda Shawaa Barrii 01 02 kan buqqa'ee jira. Akkasumas aanuma Mooyyalee kan keessaa ka naannoo Tuqaa Mormoraa karaa saniin bu'ee achi Keeniyaa keessa lafa Sololoo Dambaraa Faccanaa jedhanii Maddoo Adii jedhanii siin buqqaanii ammaan kana buqqaattotni keenya kiiloomeetirii dheeraan dura fagaatanii raasa keessa jiranis jira. Yoo kan hundaa kan walitti deebisin taate ammas naannoo 60,000tti tilmaamamuu jira jechuudha. Mootummaan wayyaanee loltoota isaa meeshaa waraanaa hidhachiisuun uummata nagaa erga feeccisiisee booda dogoggoraan jechuun isaa lubbuu lammiilee biyyattiitti qoosuudha. Namoonni waraana isaan irratti banameen qe'ee fi qabeenya isaanii irraa baqatan wayita ammaa heddummaachuu irraan kan ka'e rakkoof saaxilamuu isaaniillee namni kun dubbatan. Garuu haalli keessa jiru ammas baay'ee kan sodaachisu jechuudha. Uummanni abdii kutatee jira. Biyya deebi'uu irraa wabii takkallee waan hin qabneef guyyaa har'aallee mari'achiisnee turre. Nadheen dubartiin nuti akkamti deebinaa yoo deebine ammoo yoo ka deebinu taate ammoo namootni nama keenya nyaatanii fixan sunini seeratti dhiyaatanii seera poolisii Oromiyaatti yoo kan dhiyaatan taate yoo nu addunyaan ammoo wabii nuu kenne alaatti nuti gara itti galle hin qabnu nyaata dhabnee hin baane dhugaatii dhabnee hin baane nuti kan baanee fi rakkoo siyaasatii rakkoo dhiibbaa mootummaan keenya nurraa godhee jedhu uummanni ejjennoodhaan. Namni kun akka himanitti ammas taanaan aanaa Mooyyalee naannawa Tuqaa Mormoraa fi Tarbee Biiqqaa jedhamutti loltoonni wayyaanee uummata nagaa irratti lola geggeessaa jiru. Kanaaf kanneen qe'ee isaanii irraa buqqifaman iddoo dhaloota isaaniitti deebi'uudhaaf sodaa jabaa keessa jiraachuu dubbatan. Haalli ammaan kan deemu jirullee ni tasgabbii miti. Har'a guyyaa har'a kanaayyuu ammaan kana lola cimaa deemaa jira naannoo Mormoraa sanitti. Uummanni kana osoo argaa jiru akkamti biyyaa deebi'uu dandeenyaa jira. Aanaa Mooyyaleetti nagaaf tasgabbiin dhabamuun wal qabatee namoota qe'ee isaanii irraa baqatan ilaalchisuun bulchiinsi godina Booranaa yaaddoo keessa seenuullee namni kun himaniiru. Namoonni kun sodaa jabaa keessa waan jiraniif gara qe'ee dhaloota isaaniitti deebi'uudhaaf ammas wabii nageenyaa dhabameera. Keessattuu namoota buqqa'anii magaalaa Mooyyalee irraa gara naannoo keenyaa keessa qubatan kanaaf deebisuudhaaf tattaaffii fi sochiin bulchiinsa Oromiyaa maal fakkaata? Ta'inoo akka bulchiinsa godina keenya godina Booranaatti ejjannoon jiru fi kan aanalleen ejjannoon jiru uummanni keenya hanga wanti inni sodaatu sodaan inni qabu kuniin waan sodaatu kan irraa nagaa argatutti yookaan ammoo dhimmi siyaasaa kan irraati inni waan barbaadu argatutti wanti inni deebi'uuf takkaalleen hin jiru. Kan inni sodaatu mootummaadha. Mootummichi ammoo mootummaa nama nyaatu. Mootummaa nama nyaatu kana ammoo akka inni nama hin nyaanne addunyaan yookaan wabii kenneef taate malee akka itti gali hin qabu jedha ejjannoon bulchiinsa godinaati amma aanaa jirutti jechuudha. Ganama kanaallee waliin deemnee uummata daawwannee jirra. Loltoonni agaazii uummata nagaa tibba kana ajjeesan ammas magaalaa Mooyyalee keessaan baafamne.
jireenyi jiraattota hafanis yaaddoo keessa seeneera. Qaamni nageenya isaaniitiif itti gaafatamummaa fudhatus hin argamne. Akkuma kana dura gabaasaa turretti magaalaan Mooyyalee qaama sadiin bulaa jirti. Gamtokkeen muramee bulchiinsa mootummaa naannoo Somaaleef yoo kennamu gamni biraa ammoo bulchiinsa Oromiyaati. Jidduu kana to'atee kan bulchu ammoo mootummaa federaalaati. Bulchiinsi Somaalee qaamota federaalaa waliin ta'uudhaan yeroo gara yerootti uummata Oromoo ajjeesuu hidhuu fi qabeenya isaanii saamaa turuun ni yaadatama. Hokkara kana uumuudhaan uummata Oromoo dachee isaarraa dhiibuuf karoora bara dheeraa akka ta'es jiraattonni dubbatanii jiru. Ammas taanaan balaan uummata nagaarra gahe kun tooftaa dachee Oromiyaa ittiin saamanidha kan jedhan jiraata magaalaa Mooyyaleeti. Ammallee taanaan jechuudha wantummaan duraaniyyuu dhukaasii sunurra banamee fi lafirra nu kaasuudhaaf dhimma lafaati siyaasaan sun akkuma jaartiin mammaaktee da'ichi haaloon kee jiru dandamni hin qabu jedhan sani nuti duguugaan sanyii kan nurratti raawwatame sun duguugaa sanyii qofa sun taatinu lafa sanillee jechuudha siyaasaan lafaalleen keessa waan jirtuuf lafteen irraati hin buqqaanu nuti wabii argannaan qaamni nuti barbaannu yookaan miidiyaaleen nuti barbaannu arganne taanaan wanti nu gaafanne sunniin nu kadeebi'u taanaan lafteen irraati wanni nu buqqaan hin jiru fedhii keenyanitti deebina ammoo haali mirgi keenya eeggameen haala uummanni keenya mirgi isa kabajamee saniin alaatti akka deebi'u hin qabnu keenya akka inni jennu sanuma wanni biraa wanni isaa tokkollee hin jiru. Lammiilee Oromoo shiraa wayyaaneetiin qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqifamaniif konkolaataan boottee lamaan qarshii miliyoona 5.2 bitamuun ibsameera. Bootteen hirmaannaa hawaasaatiin bitame kun jila ulamaa'ota Oromoota yeroof godina Baalee qubsiifaman kanneen dheebuun miidhamaa jiraniif geeffamuu maddeen OMN itti himan. Gabaasa kanaaf Usmaan Abdullateef. Deeggarsaa fi bira dhaabbannaan uummanni Oromoo lammiilee isaa shira wayyaanee fi bulchiinsa naannoo Somaaleetiin qe'ee fi qabeenya irraa buqqifamaniif taasisaa jiru keessaa fi alaan itti fufee jira. Haaluma kanaan Oromoota bulchiinsa naannoo Somaalee keessaa baqachiifamanii godina Baalee aanaa Saawweenaa gammoojjii keessatti dheebuudhaan miidhamaa jiraniif konkolaataan boottee lama qarshii miliyoona 5.2 bitame. Bootteen hirmaannaa hawaasa Oromoo alaatiin bitame kun jila ulamaa'otaatiin lammiilee Oromoo bira geeffamu irratti argama. Yeroo dabre gara godina Baalee deemnee uummata keenya shira diinaatiin qe'ee isaarraa buqqifame garree qalbiin akkaan nu madoyte. Keessattuu rakkoo bishaan dhugaatii uummata keenya mudate yoo garru baay'ee nutti dhagahamee ja'an qindeessitoota gargaarsa kanaa kan ta'an Ustaaz Kaamil Shamsuu. Daawwattoota keenya egaa akkuma amma argaa jirtan kana boottee bifti isaa yookaan halluun isaa diimaa keessa jirra. Keessi isaa garuu akkuma agartan kana diimaa miti. Bootteen kun kan bitame uummata keenya yeroo darbee dhaqnee daawwanne godina Baalee, aanaa Sawweenaa fi akkasumas ganda akkasii keessatti uummanni keenya buqqa'uu isaa caalaa immoo dheebuudhaan uummata dhumaa jiru agarree dhufnee waan sana uummata keenyatti labsinee turre. Galatooma uummanni keenya har'a yeroo gabaabaa keessatti nu dirmatee jennaan boottee kana lamman saabinne kunoo kan inni tokko kan boottee tokko kana bootteen tokkichi waan hunda isaa fixee birrii miliyoona 2,600 tokkichisaa miliyoona 2,600 walitti gaa miliyoona 5,200 fixee jira jechuudha bootteen kuni. Rakkoon hawaasni keessa bu'e tan qalbii isaan xuyxe himuun gaafa achii deebi'an rakkoo tana furuuf uummata Oromootti iyyachuu dubbatan. Uummanni Oromootis iyyata isaanii kana dhagahuun lammiilee isaatiif dirmata barbaachisu godhuun waan qabu arjoomusaa ibsan. Itti dabaluun Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa akka ibsanitti qarshiin hangammaatti akkaawuntii isaanitti walitti qabame miliyoona 4.2 ta'us qarshiin isaan kafalan kanaa ol ta'uu ibsuun abdii uummata Oromoo biraa qabaniin liqii fudhanii kaayyoo kaaniif galmaan gahuu himan. Dargaggoonni Oromoo bulchiinsa naannoo Sumaalee keessaa qabeenyaa fi maatii isaanii dhiisuudhaan gara Oromiyaatti dhufan carraa hojii isiniif kennina jechuudhaan erga galma Abbaa Gadaa magaalaa Finfinneetti leenjiin kennamee fi eegalee rakkoolee garagaraaf saaxilamaa jiraachuu komatan. Erga magaalaa duukamnu fidanii rakkoolee hawaas dinagdee jabduuf saaxilamnee jirra jechuun kan isaan komatan. Gabaasa kanaaf ammoo itichaa guddataa. Kamitti jaamtu nu fidanii turan galma Abbaa Gadaarraa garuu hojii eegalee hojii malee akka nu teessisaa jiran abbaan feetan garaadhaa fedanii garaa nu jaanii nu doorsisaa jiranii jedhe. Eessadha kan isin jirtani? Magaalaa Dukkan bakka jaamtuuf ganda Ardaa Mandallee bakka jaamtu. Eewutu isin fide maaliif isin fidan jalqabatti? Wantaati jedhanii hojii hojjetan jedhanii nuti buqqoota Somaaleerraa buqqee achii dalayjan jedhanii nu fidan galma Abbaa Gadaa leenjii nu tursiisanii leenjiidhaan nu baasanii eebbifamnee baanee achi nu fidan namoota ibsaa ja'am nu fide waggaa dura.
dura. Baay'inni keessan namoota meeqa taatu? Hojii akkamii hojjechaa turtani? Ammoo maaliif dhoowwamtani? Hojiin duraan hojjenna daldalachaa turre daldaloota turre Jijjiga keessatti giin ammoo wanta kaasee hojiin nuu kennamen jiru mindaan namoota warshaa galee warshaa keessaa baasan mindaa xiqqoodha. Qarshii 600 jaaniin mindaan isaati kan amma qarshii 600 hojjetanii nu jaan warshicha keessa amma. Warshaa maal jedhamu keessatti kan isin amma qacaramtanii hojiirraa dhoowwamtanii jirtani? Warshaa bireemii jaamu warshicha baastaa warshaa bireemii jaamu keessa jiran qarshii 800 kan amma fudhatan jaami garuu qarshii 800 irraa qarshii 600 jedhama gibiraa fi taaksii irraa muramaa nu jaan. Carraa hojii isiniif kennaniiru miti amma? Nuun kennine carraa hojii mindaan isii xiqqoodha mindaan isii guddaa miti carraan isii hin argamne carraa guddaa kan achirraa eebbifamnee dhufnee nuun kennineedha. Qaama kamtu eeyotus leenjisaa ture eeyotus gara sanatti isin fide ammoo maaliif akkasiniin jedhani? Qaamni nu leenjisaa ture qaama Oromiyaa kanneen barataa isa yuunivarsiitii irraa warreen dhufe yuunivarsiitii irraa nu eebbisee nu qaraasisee leenjii nu fudhachiise warreen yuunivarsiitii adda addaa irraa dhufe kana jee himuu hin danda'u yuunivarsiitii irraa dhufan isaan yuunivarsiitii gurguddoo irraa. Amma erga iddoo sana deemtanii guyyaa meeqa fixxaniittu hanga kanatti qaamni deebisiniif deebisen jiru? Jiru guyyaa shan jirra eegaa dhufne guyyaa shan qaamni hojii nu naqan jiru hojii malee jirra guyyaa shan wattaatiin aanaa irraa 600 dhufe kaan aanaa hundirra gara aanaa baddannoo irraa gana aanaa jadarirra gara aanaa gooroo guutuu irraa akkasumas dhufe garuu nama 300 gaama ta'a jechuu aanaa irraa kan dhufne jechuu. Bakka bultanii fi waan nyaattanii argachaatti jirtu moo akkasumaan rakkoo keessummeessaatti jirtu reessin? Waan nyaataa nuun kanneen qarshii 500 nu kennanii 7 nyaatan nuun jechaa turan qarshii 500 7 ga'uu hin ga'uu jennee turre amma firaashii qofa nu kennan malee iddoo nyaatee nutti godhamu nagre kiraa manaan nurraan kafalee firratti manaan harkanne kiraa jaa nurraa gabbaa jechaa jiran warri isaan bira nu geessanii mana kiraa nurraa gabbaa jennee kiraa nurraan kafalamne kana rakkoo adda addaa nurra jira. Egaa isin dhimma kana faana wal qabsiistanii dhaamsa addaa yookiis ergaa addaa yoo qabaattanii? Dhaamsa keenya kan dura kanuma dabarfamee Oromiyaa irraa yoo dadhabame gara alaa nuti gootan Oromiyaa dhagan nu fide garuu bakka bu'oota lammaafaa dhufee hoggasan eebbisee nu baase eege hojii kana warshicha keessa hin gallu nuti gurmoofnee dalaganne inni yaani hoggaa duraa dhufne nu hojjechiisaan jiranii gurmuu isanii nu golchutti jiranii warshicha adda addaa chaayinaa isa nu golchanii chaayinaan birraa nu baasaa jira. Dhaabbanni isinitti deemtanii hojii eegaluuf turtan kun dhaabbata chaayinaa ture? Chaayinaa isa hin beekamne isa kana hin beekne garuu magaalaa Duukaam gaafachuu dandeenya bulchiinsa magaalaa Duukaam gaafachuu dandeenya. Dhiheessii boba'aa biyya alaatii seenuu fi biyya keessatti konkolaattonni gaazii deddeebisan bakka gara bakkaatti akka hin sochoone uggurri qeerroodhaan waamamuun torbaan tokkoof turu har'aa eegalee itti fufee jira. Abbootiin qabeenyaa fi konkolaachiftonni waamicha kana fudhachuun bakkuma jiranitti boottee isaanii dhaabanii akka jiran gabaafameera. Gabaasa kanaaf ammoo Usmaan Baayyuu. Ajjecha gara jabeenyaa mootummaa abbaa irree wayyaaneetiin uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru ofirraa qolachuu fi sochii loltoota gaazii dadhabsiisuuf qeerroon Oromoo tooftaa fi tarsiimoo garaagaratti fayyadamuun qabsoo isaa gaggeessaa tureera. Haaluma kanaan guyyaa har'aa eegaluun dhiyeessi boba'aa yookiin gaazii biyyoota alaatii kallattiiwwan garaagaraatiin seenuu fi biyya keessattis konkolaattonni gaazii deddeebisan iddoo gara iddootti akka hin sochooneef uggurri qeerroodhaan waamamee sochiitti seenaniiru. Akka maddeen keenya magaalaa Finfinnee fi naannawa sanii nuuf ibsanitti wixata kaleessaa walakkeessaa guyyaa har'aa eegaluun uggura sochii boba'aa qeerroon waamame kana bu'uura godhachuun fayyadamtoonni raabsaalee boba'aatti konkolaattota isaanii hiriira galchanii bitachaa oolaniiru. Hiriirri konkolaataa raabsaalee gaazii fuulduratti tarree galuudhaan dabaree eeggatan kunneen guyyaa har'as kan itti fufee jiru ta'uu namoonni ijaan argan Oromiyaa miidiyaa neetworkiitti himaniiru. Odeessi magaalaa Finfinnee irraa nuuf ergame akka mul'isutti raabsaalee boba'aa tokko tokko keessatti gaaziin hin jiru jechuun beeksisa baasanii maxxansuun konkolaattota boba'aa guuttachuu dhaqan of duuba deebisaa akka jiranis ibsameera. Sochii boba'aa hanqisuuf kana ilaalchisuun abbootiin qabeenyaa fi konkolaachistoonni hedduun waamicha qeerroo bu'uura godhachuun makiinonni boottee hedduun sochii dhaabuun bakkoota danuu ijaajjaa akka jiranis gabaafameera. Makiinonni bootteen uggura kana cabsanii bakkaa gara bakkatti socho'uu yaalii gochaa jiran jiraachuu eeruun isaan kanneen ammoo qeerroon lakkoofsa gabatee isaanii qabachuun akeekkachiisa kennaafii akka jiranis himameera. Haa ta'u garuu jedha maddi keenya kun shofeeronni kunneen halkan dagachiisanii imaluu malu waan ta'eef qeerroon dammaqinaan hordofuu akka qabanis dhaamsa isaa dabarseera. Amma
naannoo ganamaa naannoo Finfinnee deemuun turre amma konkolaataan raabsaa boba'aa bootteen amma socho'u daandii amma yoona tokko hin agarre garuu boba'aan qinni isaa hin jiraata sodaa waan jiran waan qabaniif konkolaataan hedduun Finfinnee keessatti naannoo boba'aa raabsaatti baay'inaan argamaniitu dabaree gachaa jiru kana taasiseera. Kanarraa kanatti boottiin tokko tokko magaalaa keessatti sochochaa hin jiran iddoo tokko tokkotti dhalaa dhaabbatanii jiru. Daandirratti sochiin garuu halkan isaa dabarsu waan jiru yaadna akkasii waan jiruuf halkan kana qeerroon dammaqee hojjechuu jira amma yoona. Gama biraatiin bulchiinsa magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhiitti dhaabbanni ijaarsa manneenii maqaan isaa CCD jedhamu mooraa waajjirichaa keessatti kuusaa gaazii guddaa waan qabuuf yeroo hedduu konkolaattonni raayyaa ittisa biyyaa wayyaanee boba'aa dhaabbata kana keessaa guuttatu waan ta'eef qeerroon akeekkachiisa kennuufii qaba jechuun dhaamsa isaa dabarseera. Dhaabbanni kun dhaabbata guddaadha ijaarsa manneeniitti saayitii guddaa fudhatee hojjetaatti keessa kuusaa maqaa isaa danda'e qaba. Kan keessa boba'aa hedduminaan istookii ta'ee waan jira achi keessaa fayyadamu baay'een isaanii konkolaataan waraanaa achi keessa filanii fayyadamu kanneen achi keessaa yeroo baay'ee kan fayyadamu. Yuunivarsiitii Haramayaatti barattoonni Oromoo isaan sabboontotaa ta'an adamsamanii hidhamaa jiraachuun himame. Barattoonni yuunivarsiitichaa kunniin mooraa yuunivarsiitii Haramayaan alattis magaalota kanneen akka Dhummugaa, Calanqoo fi Dirre Dhawaatti adamsamanii hidhamaa jiraachuun gabaafameera. Kan kanarraa fi ammoo Yuungidaa akka taanutti dhiyeessa. Yuunivarsiitii Haramayaatti mormii barattoonni sirna abbaa irree Itoophiyaa irratti dhageessisaa turaniin walqabatee barnoonni yeroo dheeraaf addaan citee turuun isaanii yaadatama. Gaaffii barattootaaf qaamni gurra ergisuu dhibuun akkasumas haalonni biyyattii keessatti mudatan rakkoolee jiran furuurraa rakkoolee jiranittuu kan ammeessan ta'uun mormii barattootaa baranaa kan yeroo kamiyyuu caalaa jabeesse. Barattoonni Yuunivarsiitii Haramaa yeroo dheeraaf mormiirraa turan kunniin qormaataa semisteera jalqabaa xumuranii wayitaa boqonnaaf gara maatiitti deebi'aa jiran kanatti adamsamanii hidhamaa jiraachuu oduu keenya kaleessaatiin isin dhageessisuun keenya ni yaadatama. Barattoota dhalootaan Oromoo isaan sabboontota ta'an iddoowwanii garaagaraatti adamsanii hidhuun kun ammas itti fufee jiraachuu dubbatu keessa beektonni magaalota kanneen akka Qobboo fi Dhummuugaatti konkolaataa barattoonni ittiin imalan dhaabsisanii isaan addatti barbaadan funaanuun mana hidhaa magaalaa Harar bakka Harar Mamriyaa jedhamutti hidhaa jiraachuu dubbatu maddeen odeeffannoo keenya. Barattoota adamsuun kun mooraa yuunivarsiitichaa keessattis itti fufee jiraachuu fi barattoonni hanga 15 ta'an mana hidhaa magaalaa Hararitti guuramuu isaanii dubbatu namni dubbifne kun. Haramaatti yeroo ji'a lamaatiif barumsa taasisa ture. Sababa sanii waliin wal qabatee ijoollee kaanyanii magaalaa kana ijoolleen itti nama sagantaa baasaa hin jedhamu. Ijoolleen hedduun isaanii gara Harar jiru jedhamanii hedduu isaanii. Harar jiran kalee deemee daandii ture. 15 akka re'an 13 ture kalee illee kaafteeraalee dhufanii barattoonni magaalaa Dirree Dhawaatti hidhamanis jiraachuu odeeffannoon arganne ni mul'isa. Tarkaanfiin addatti barattoota Oromoo isaan sabboontota ta'an irratti fuulleffate kun kan yeroo dheeraaf itti karoorfamaa ture waqtii barattoonni boqonnaaf gargar faca'an eeggate kan raawwatame ta'us ibsaniiru. Gochi barattoota Yuunivarsiitii Haramaa irratti raawwatamaa jiru kun pirezidantii itti aanaa yuunivarsiitichaa nama Dooktar Balaayinee jedhaman fa'iin kan qindaa'aa jiru ta'uu ibsan. Barattoota qabanii hidhaatti guuruu keessatti ammoo humnoota tikaa yuunivarsiiticha keessatti ramadamanii jiran irraa eegalee waraanni mootummaa magaalota naannoo keessatti bobbaafamee jirus qooda fudhataa jiraachuu ibsaniiru. Ijoolleen kun mooraa keessatti haala gaarii yeroo gabannaa nagaa argaa biyya sadan yeroo lammaffaa lachuu irratti maallee warrichi cufamee dhaabatee seera argisiisaa turanii sabni biraatti hin soorratutin yeroo sana ammoo namoonni gibbii kana keessatti jechuun uummata irratti barataa irratti waan irra jira fakkeenya yoo fudhanne ittaanaa pirezidaantii gibbii Dr. Balaayinee kan jedhamu jira. Komaandaroonni gibbii lama kana irra hundaa'anii hojjetaa jiran irraa koomaandarsiisaa jedhamu fi koomaandaraa jedhamu ijoollee kaasuu isaan fakkaata keessa deemanii amma ijoollee keessa mootorii haalli keessa deemanii ijoollee maqaa isaanii qabatanii deemuu barbaadu jiran. Inni biraa ammoo ijoollee Galaayaan Qobboo fi Jalalborraa eeganiiti. Haga Awaash faana deemanii akka daamaa ibsu karaa kana cufanii eeguu jiran maqaan listii kana deemee jira beektanii. Namoota hidhamaniin alatti kan ammallee barbaadaman waan jiraniif barattoonni gara deeman hundattuu of eeggannoon socho'uu akka qabaniifis dhaamameera. Warshaan shukkaaraa Fincaa hojii erga dhaabee fi oomisha isaa gara magaalaa Finfinneetti fe'uu erga dhiisee guyyoonni 3 akka darbe namni itti dhiyeenyaan beekan OMN itti himan. Warshaan kun guyyaadhaan gara kumtaala 11,000 ol kan oomishu ta'uusaa kan himan namni kun yeroo hanqinni shukkaaraa biyyattii mudatee jiru kanatti hojii isaa dhaabuun biyyattiif qormaata guddaa ta'ullee ibsanii jiru. Jiraattota naannichaa kan dubbise ammoo Itichaa Guddataati.
Tole mee amma waan naannoo keessan jiru irratti akkanaaf himtani keessumaa warshaan shukkaara fincaa'aa hojii dhaabeera kan jedhuun odeeffannoo dhaga'e. Oduun kun gam dhugaadha? Oduun kun anis amma akkan qulqulleessadhetti oduu sirriidha. Maaliif warshaan kun kan hojii dhaabe hojjettootatu diddaa uume moo tarii rakkoo addaatiin kan hojiin kun dhaabbate tarii isa kana ifanuu gootu laata? Qofaa hojiin kun kan dhaabbate ayuma seenaatiin irraa kan ka'edha. Ammaffaa immoo hanqinni sukkaaraa akka biyya keessatti waan mul'atee fi konkolaataa fe'umsaa kan federaalaa erganii ittiin fe'uuf jedhanii jennaanii hojjettoonni irra hojjetanii haala kan akka hin feene waan itti mannis amma erga guyyaa sadiitti konkolaataan achi dhaabbateera fe'amaan jiru jechuudha. Yoo biyyattii keessatti hanqina shukkaaraatu mudate yoo ta'e hojii dhaabuutu hanqina kan furamoo maal jechuudha inni kun naan galle tarii daawwattoonni keenyas gaaffii kaasuu ni madu waan ta'eef hanqinni shukkaaraa jira akka biyyaatti kan jedhu kaastanii hojiin immoo dhaabateedha maaltu walitti fide waan kana? Wantichi illee waan wal ilaallatu miti haaluma si'ana jirurraa kan ka'edha kan hojiin dhaabate haa ta'u iyyuu malee garuu hojiin dhaabachuunsaa haaluma yeroorraa kan ka'e yoo ta'e iyyuu haaluma yeroo kana keessa immoo sukkaarri akka fe'amu konkolaataan ergameenyaan akka fe'uu dandeenye uummanni itti jechuudha. Kana jechuun uummatatu diddaa agarsiisee jechuudha konkolaattonni gurguddoon kun akka isaan shukkaara fe'anii hin baanee dhaafachiidha. Uummatumatu dhorkee jechuudha uummataa hojjettoota. Egaa isa kanarratti bulchiinsi magaalaa Fincaa'aas ta'e dhimmi korporeeshinii shukkaaraa sadarkaa federaalaatti jiru maal jechaa jira guyyaa 3 kan lakkoofse yoo ta'e guyyaa dheeraadha. Guyyaan isaa guyyaa dheeraadha wanti jedhame hin jiru. Kunis kan ta'e mana ijoollee achirra hojjetaniirraan kan ka'e waan ta'eef amma wanaatti egaa beeksisumarra jiru seenadanii hojjetaan immoo feenu jechaadha. Warshaan kun guyyaatti kuntaala meeqa oomisha ture? Shukkaara kuntaala meeqadha kan guyyaadhaan oomishaatti ture ammoo isa kanatu dhabamee jechuudha. Tarii isa kana nu yaadachiisu laata? Amma kuntaala 11,500 oomisha warshaan lama waan ta'eef jechuudha. Warshaan tokko haaraadha. Ammoo warshaa isa dur ture waan ta'eef warshaa lamaantu hojjetaa ture jechuudha. Haa ta'u gara dhumaarratti isin waan dhaamtan yoo qabaattanii haala qabatamatti biyyattii keessatti jiru keessumaa dhimma labsii yeroo muddamaa koomaandi poostii fi warshaan shukkaara fincaa'aa ammoo hojii dhaabuu isaa waliin waan dhaamtan yoo qabaattan hiree siiniif hin kenna yoon qabaanne garuu guddaa ulfaadhaa galatooma. Akkasuma dhuunfaa tokkotti hojjetaan warshaa kana hin hojjeta malee hojjetaa fayyadamaa miti. Kanaafis fayyadamummaan hojjetaa warshaa kana immoo kan mirkanaa'u yoo ala inni jiru jirtu ta'uu isaan dhaamsanaaf. Hayyee daawwattoota keenya oduun oolmaa Oromiyaa kanarraaf qabanne kanuma hagammaatti nu daawwachuu keessaniif galatoomaa jecha gara kiyyaan turtii.